sagantaa keenya maqaa Waaqayyoo kan Abbaa kan Ilma Isaatiif kan Hafuura Qulqulluutiin hin jalqabna. Waaqayyooni kadhachuudhaan sagantaa keenya jalqabna. Hunduma keessan Waaqayyo baga guyyaa har'aatiin isin ga'e. Waaqayyo duratti guyyaan kun guyyaa guddaadha. Bara dheeraa saba Israa'el gidduutti Waaqayyo mul'atee itti dubbataa ture. Yoo xinnaatee waggaa 1,400 ol Waaqayyo saba Israa'elitti dubbataa ture. Booddee Waaqayyo isa dubbataa ture raawwachuudhaa fi seenaa keessatti namni tokko seenaa biyya lafaa kana keessa lixe. Seenaan kuni isa kanadha. Tiksoonni tokko immoo naannaa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii eegu turanii. Ergamaan Waaqayyoo dingataa isaan dura dhaabatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibse. Kanarratti isaan naanii guddaa sodaatanii. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinittan himoo. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikkiti isaa immoo kana mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessa nyaata nyaatu keessa ciisee hin argitu isaaniin jedhe. Tiksoonni kun immoo akka jedhanii kottaa Beetleheemin dhaqnaa. Lafa isaa ergamoonni dhaqaattiin jedhan. Ergamaan sun lafa ni dhaqaattiin. Kottaa Beetleheemin hin dhaqnaa. Dubbii achitti ta'ee Waaqayyo nutti beeksise kanas hin ilaallaa waliin jedhanii. Ariifachaa yommuu dhaqanii Maariyaamiif Yoosefiin mucichis siree horiin keessa nyaaturra ciisee argatanii. Akkuma itti himametti dhaqaniiti argani. Hallelujah.
Makaisa ol kabilelisi Mundejirenya ke Yesusi Makaisa ol kabilelisi